Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii Koomar Aara guyyaan kun waan ajaa'ibaa appilikeeshinii haaraa Teelee Itiyoo Telekoom gadhiise tokko isin waliin barsiisuuf deemaa jira. Har'aa guyyaa kana haala ittiin birrii 15 tola appilikeeshinii tokko daawunlooddachuudhaan birrii 15 argatan isinitti agarsiisuuf deemaa. Steeppota ani deemu kana hordofaa jalqaba. Pileestoorii deemtu pileestoorii deemuudhaan Teelee bir kan jedhu appilikeeshinii Itiyoo Telekoom kan ta'e daawunlood godhattu jechuudha. Appilikeeshiniin kun pileestoorii jalatti haala kanaatiin sarchi gootanii hin argattu. Isa booda erga sarchi gootanii maqaa install godhattu jechuudha. Sababa install godhadhee jiruu fi open jechaara asumaan open jedhaa gaafa bantan haala kanaan isinii bana. Yoo isa booda gajjallaatii create new account kan jedhu tuqqaastu jechuudha. Isa booda yoo qabaatan immoo login gootu jechuudha. Ammaan akkaataatti create yeroo account godhan bara isinitti agarsiisa. Isa booda create account fi self create dha. Haala ittiin self create account yoo ta'e steppii dheeraa deemu sin gaafata. Kanaaf create isa itti tuqqaastu isa booda asirratti bilbila keessan itti gashattu jechuudha. Erga bilbila keessan itti gashattanii booda get code kan jettu tuqqaastu achii booda get koodii gaafa gootan koodii Itiyoo Telekoom isinii gashu yookiin isin ergu sana immoo kunoo gaama galee jira. Koodii kana fuutanii achirraa ilaaltanii asirra fiddanii gashattu jechuudha. Erga koodii kana asirra gashattaniin booda koodiin kun kunoo akkuma argaa jirtan koodii kun naa dhufeera. Koodii kana asirratti fidee erga gashadhee booda next jedha jechuudha. Next gaafan jedhu optionii itti aanutti na dabarsaa jechuudha. Pin koodii yookiin wantoota gara informationii guutuu yookiin haala create account kan jedhu kanaan jechuudha. Isa booda paaswordii irraa kabalee kan jedhu jijjiirrachuu dandeessu. Genderii keessan meelii fi imeelii keessaatii kan barbaadan gootu jechuudha. Kan mataa keessanii isa booda submit kan jedhu itti guutu achii booda new gara itti isin dabarsaa jechuudha. Achii erga kanatti darbitaniin waan haaraa tokko isinii bana jechuudha. Jechuun piinii isiniif ergaa jechuudha. Piinii mataa isaa jechuun piinii ofii isaatiin jalqaba isiniif ergaa. Piinii sana ilaaltanii haala ittiin itti seentanii jechuudha. Kun akkuma argitan anaaf birriin 15 boonisiin naaf laatameera jechuudha. Akkaawuntiin koos banameera. Amma kun teelee birrii jala jira. Teelee birrii jala kanatti immoo akkamitti akkanii gara kan qofootti deeffadhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba akkaawuntii create goone sana asii dhufnee piinii koodii inni nu ergee sanaanii silkii keenyaa fi piin koodii inni miiseejii nu ergee kun asirraa jira. Piin koodii sanatti godhannaa jechuudha. Isa booda erga piin koodii itti godhanneen booda login jennaa jechuudha. Erga login goonee kunoo piin koodii mataa keenyaatti jijjiirranna. Piin koodii sana nu erge sanarraa kaasnee piin koodii mataa keenyaa godhaa jechuudha. Piin koodii sun kan isa isaan nu erganidha waan ta'eef kan mataa keenyaa godhannaa jechuudha asirratti. Appilikeeshinii kanaan wanta akka Itiyoo CB birrii namni kana haaluma kanaan wal qabata. Appilikeeshiniin kun Itiyoo Telekoom appilikeeshinii kana akka namni buufatuuf jecha birrii 15 boonisii isiniif laata jechuudha. Gaafsin akka kanaattiin pileestoorii jalaa buufattanii gadhiistan jechuudha. Isa booda siin accept kan jettu kana raayitii goone isa booda finished kan jedhu tuqqaasnaa jechuudha. Achii booda gaafa badu amma haaraa piin koodii isa mataa keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya isa kan mataa keenyaa asirratti gashannaa jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilichaa asirra gashadhee achii paaswordiis kan mataa kiyyaan yookiin piinii isaan amma jijjiirradhe sanaan asirra gashadhaa jechuudha. Isa booda login godhaa jechuudha. Erga login godheetii gara kanaatti na fidaa jechuudha. As keessaatiin baay'ee airtime kan jedhu baalaansii koo ilaaluuf yoo ta'e kunoo baalaansii koo 15 gubbaadhaati. Baay'ee airtimeidhaanii bilbila kootti dabarfachuu danda'a jechuudha. Birrii 15 asii yoo barbaade immoo baay'ee paakeejii godhee paakeejii mataa kiyyaa bitachuu danda'a jechuudha. Isa booda gara kanaatti dhufee ofii keenyaa immoo namaaf kan jedhu sin gaafata. Ofii keenyaaf guuttachuu dandeenya kan biraaf guuttachuu dandeenya jechuudha. Isa booda birrii amma asirraa qabdan gara qofoo keessanitti kan gootan itti tuqqaastanii isa booda paaswordii yookiin piinii keessan
itti gashitu jechuudha. Isa booda nekisteettu haala kanaan kunoo taap aap kan jedhu isinii fida. Isa booda taap aapii kana gadi cuqaastu jechuudha. Achiin birriin 15 kallattiimaan gara bilbila keessanitti isiniif ergama jechuudha. Kunoo haala kanaan amma birrii 15 tola. Appilikeeshinii teelee birrii qofaa guuttachuun yookiin teelee birrii qofaa Play Store jalaa daawunlooddachuudhaan loogiin gochuudhaan birrii 15 argadhee jira jechuudha. Isinillee haala isteeppii ani isinitti agarsiise kanaatiin birrii 15 argachuu yookiin appilikeeshinii kana banattanii looginii gochuudhaan birrii 15 irraatii gara bilbila keessanitti dabarfachuu ni dandeessu. Appilikeeshiniin kun waan biraa isin gaafatu kiikii create new account kan jedhuun karuma kanaan salphaamatti create godhattanii appilikeeshinii kanaan birrii 15 argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf isteeppota ani deeme kana hundumaa deemtanii haala salphaa kanaatiin birrii 15 appilikeeshinii tokko buusuudhaan jechuudha. Appilikeeshiniin kun meegaabaaytiin isaa baay'ee xiqqoodha. Haaluma kanaan deemuu ni dandeessuun isiniin jedha. Kun akkuma argitan baalaansiin koo darbeera jechuudha. Waan na daawwattaniif galatooma.